Abbaan kootii fi haati koo anaa daa'imaa waggaa 15 nama ani hin jaalannee fi nama ani hin barbaannetti na heerumsiisan. Sanuu osoo umriin koo waggaa 18 hin guutin amma kinootiin isaanis erga wallollee bubbullee jirra. Jireenyi koo na harkaa babbadee jira. Mee yaada keessan naaf kennaa. Akkaataa jireenya kootti qajeelfadhu gorsa keessan na barbaachisa. Ashamaa harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota AJ sagantaa barnootaa fi bashannanaa daawwattoota keenyaa akkam jirtu nageenyi rabbii bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha egaa ammas asoosama gabaabduu obboleettiin teennaa biyya Kuwait irraa nu ergite gama keessan isiniif kan dhiyeessinu ta'a. Daawwattoota keenyaa kabajamoo sagantaan keenya isinitti tolee waliif dabarsuu fi YouTube channel keenya subscribe gochuu hin dagatinaa. Qophii kana qopheessuudhaan hanga dhumaatti immoo kan isi waliin turu Antolchaa Hussein. Maqaa koo himachuu hin barbaadu. Kanin dhaladhee fi kanan guddadhe godina Shawaa Kaabaa yookaan Salaalee magaalaa Fiichee baadiyaa maqaa isii himuu hin barbaanne takka keessatti. Daa'imummaa kootiin yeroo umriin koo barumsaaf gahutti maatiin koo mana barumsaa naannaa keenyaatti argamutti na galchanii na barsiisuu jalqaban. Anis barumsa koo natti tolee kutaa gara kutaatti qabxii gaarii galmeessaa darbaa ture. Haa ta'u malee ana faana obbolootni koo nuti nama 4 turre. Garuu ani obboloota koo keessaa ishee sadaffaadha. Akkasumas ani isaan keessaa gara laaftuu fi baay'ee sodaatu ture. Kana malees nama hundumaa dandeessu ture. Garuu obbolootni koo quufotaa fi waan barbaadan kan godhan turan. Garuu isaan keessaa inni tokko barumsa isaa baratee xumuree jira. Garuu ani gara laafetti wantan taheef yommuu gara kutaa 5ffaa darbu akkan barumsa dhaabee haadha koo gargaaruu fi obbolaawwan koo akkan bulchu na godhan. Kana malee wanta callistuu taheef haadha mana sanaa jechuun hin danda'ama. Haa ta'u malee anis of beekee yommuun umriin tiyya waggaa 14 guuttu namichi wayii ollaadhuma keenya irraa haadhaa fi abbaa kootitti jaarsa ergate na kadhate mucattii teessan natti heerumsiisaa jedheen. Maatiin koos garuu itti na kennuu didan. Ani garuu nama san xiqqoo isiin hin jaaladha tureeyyu. Haa ta'u malee maaliif akka na kennuu didanis homtuu isaa naaf hin galle. Ani intala baadiyaati. Jaalalli maal akka ta'e baay'ee sirriitti hin beeku. Akkasuma illee yeroo kanatti wanti itti dhiyaadhee waan jaalalaa kan naaf gale illee homaa hin beeku ture. Haa ta'u malee ani utubaa mana keenyaati. Anatu waan hunda godha. Bishaan natu waraaba. Nyaata natu qopheessa. Harmee koo xiqqoo isii waan dhukkubuuf yeroo hundaa hojii mana keessaa anatu hojjeta. Abbaan keenya mootu hojii alaa hojjeta. Qonna qotuu, loowwan tiksuu, bobbaasuu akkasuma wantoota garaagaraa isatu hojjeta. Hojii mana keessaa bakka harmee kootii bu'ee garuu kan hojjetu anaadha. Manaa gadi ba'uu hin danda'u. Haa ta'u malee mucaan na kadhate kun ilaalcha gaarii fi baay'ee na kabajuu qaba tureeyyu. Garuu haatii fi abbaan koo na kennuu didan. Haa ta'u malee gaafan ani umrii koo waggaa 15 guutu dabarsanii nama biraatti kan guyyaa tokko illee isaa argee hin beekne kan jaalala tokko illee isaaf hin qabnetti na heerumsiisan. Anis namicha itti na kennan kana baay'ee jibbe. Isa arguu qofa osoo hin taane karaa gubbatti yoo natti dhufeeyyuu karaa jijjiiradheen deema ture. Kana malee gaafan isa arge guyyaa of ajjeesuu ka'ellee jira. Haa ta'u malee isa wajjiinis ji'a tokko illee wajjiin hin teenye. Anis akka inni na jibbisiise hiriyyaa isaa yookaan jaala isaa kan gaafa inni na fuudhu jaala isaaf ta'etti himadhe. Innis akkan isa jibbe na hubate. Guyyaa gaafa tokko akkas naan jedhe jaalli isaa kuni. Rakkoo kee natti himadhu mee maali rakkoon kee? Ani isa arguurra du'a filachuu naaf wayya. Haa ta'u malee ani isa faana jiraachuu hin barbaadu. Kanaaf akka na fiddanitti akka na galchitan qofan isin gaafadha jedheen jaala isaa kanaan. Innis ati haa ta'u malee erga dhufte obsiidhuma taa'i erga dhufte guyyaa tokko wal jaallattu naan jedhe. Ammallee yoo gara maatii keetii ka deebitu taate ati durbummaa kee dhabdeeti jirta. Kana booda nama heerumtee gadhiifte siin jedhan maqaan kee siin tolu. Kanaaf obsiitumaan taa'i guyyaa tokko wal jaalachuu maltu naan jedhe. Ani garuu isa wajjin jiraachuu hin barbaadu jedheeni jala muree itti hime. Innis dura osoo ani itti hin himin isatti
itti himee ture. Garuu ammas maal taate si jeeqaam ni dhugaa jedhee na gaafate. Ani keessi koo hin barbaanne isa wajjin jiraachuurra du'a akkanaaf wayyu irra deddeebi'een itti hime. Haa ta'u malee abbaa manaa koos abbaa hiriyoota koo isatti waan jaalala dhabeef baay'ee aara. Innis waan natti dubbate hin jiru. Hedduu jaalala naaf qaba. Garuu haa ta'u malee guyyaa inni ulfina koo narraa fudhatee fi akkaataa hin taanetti ulfina kiyya narraa fudhate kaasee na jibbisiise. Duraanuu isa hin jaaladhu. Osoo isa hin jaalatiin guyyaa tokkollee osoo ijaan isa hin argin jaalala gaarii jidduu keenyatti osoo hin horatiin ka'eetiniin maatii keenyatti jaarsa ergatee na fuudhe. Ani osoo isa hin jaalatiin itti heerume. Gaafa itti heerumee fudhatee naan galu san akka hin taanetti durummaa koo narraa fudhate. Namni suuta tooftaadhaan malaan kabajaan ulfinaan nama durummaa namarraa fudhate jennaan inni garuu jaartii isaa ta'ee osoo jiru humna fayyadamee uleedhaan na reebaa durummaa koo narraa fudhate. Guyyaa sanaanii durummaa waan qabuuf hedduu waan sodaadheef nin dide. Akka inni barbaade ta'uu fi dinnaan humna fayyadamee akka malee na reebee durummaa koo ulfina koo narraa fudhate. Akka aadaa Oromoottis guyyaa gaafa sanaa nyaata namaaf dhiyaate ni nyaatu jedhu. Garuu guyyaa sana nyaata marqaatu naaf dhiyaate. Haa ta'u malee yeroo kanatti illee yeroo marqa na fuulduratti dhiyeessan garaan koo sirrii naaf hin ta'u. Sababa inni akkasitti na miidheef marqa guyyaa sanaaf dhiyaatellee nan jibbe. Guyyaa sanii kaasee marqas na jibbisiisu eegale. Anis ergan isa biraa deeme ji'a tokko guutee jira. Guyyaa amma kanaa keessatti yeroo inni waan tokko na irratti raawwachuuf jedhu iyyee jalaa dheessaa ture. Guyyaa gaafa tokko osomaan taa'u ani du'een bada malee hin ta'u jedhee ofiin mari'adhe. Anis nyaata isaan yeroo dhiyeesse fi yeroon haadha isaa bira bula jedhee deemu innis ka'ee balbala natti cufate. Anillee iyya kute ollaan natti barmate. Akkasuma haati isaa dhuftee hin ajjeestaa hin galchitu malee jetteen. Inni illee guyyaa gaafa kanaa harka koo na cabse. Anis guyyaa gaafa sanaa irraa kaasee akkan faana hin jiraanne murteesse. Isaanis guyyaa gaafa sanaa na kadhatanii bira bule. Haa ta'u malee osoo akkas jennu amma gara ji'aa fi torbaan tokko geenyee jirra. Anis osoo jedhu gara mana keenyaatti gale. Isaanis na kadhatanii jaarsa erganii na dadhaban. Kan nama dhibu kallacha illee baasanii na kadhachiisanii na dadhaban. Amma illee anis akkuma isa jibbetti dhiirota hundumaa jibbee hafe. Isaanis yeroo na galchuu dhufan du'a filadhe. Ani yoo reeffa koo barbaadan malee hin barbaadu jedheenii dide. Anis guyyaa isaa argu of ajjeesi na godha. Yoo mucaan gidduu keenyatti uumamteeyyuu yaa Rabbi nagaan nan hiikin jedheetiniin Rabbiin kadhadha. Bakka namtichuma kana ija isaa arguu na jibbisiisa. Yoo isa argu waatti of ajjeesi na godha. Haa ta'u malee ani galaa warra koo bira taahee inni garuu namalee jiraachuu akka hin dandeenye hiriyoota isaatitti himatee ture. Dabalataanis sammuun isaa illee baay'ee jeeqamee hanga wayyaa gatutti gahee ture. Garuu Waaqayyo illee isa oolche. Anis wanti fe'e illee haa dhufu malee achi hin deebi'u jedheen murteesse. Anis itti dhiisee taa'e. Akkasumatti anis dhokadhee jiraadhee waggaa 4 maatii koo bira taa'e. Innis na irraa cituu dide. Mallattoo yookaan nikaha yookaan samaanaa narraa buusuu dide. Anis achumaan sodaadhee gara biyya Kuweetitti imale. Dhiirota waan jedhamullee na jibbisiisee jira. Akka heerumallee na jibbisiise maatii kiyyatti himeeti jira. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Anillee ergan Kuweetitti imale amma waggaa 9 ga'ee jira. Waggaa 9 kana keessatti qabeenya hedduu horadhee jira. Haa ta'u malee yeroo ammaa kana ani haala gaariidhaan jira. Fira koos gammachiisaan jira. Akkasuma maatii koo gammachiisaa jira. Garuu ani gammadduu miti. Maaliif yoo jettan ani yeroo kanatti umriin koo deemaa jira. Kanaaf ani kophaa koo jiraachuu hin danda'u. Haa ta'u malee namnis jaalala na hin gaafatu jechuu koo miti. Jaalalli naaf dhiyaata. Garuu ani jaalala sana keessummeessuu hin danda'u. Isuma sanatu na fuuldura deema. Namni illee jaalala yoo naaf dhiyeesse ishee jedheen garuu halkan san buloo godheen bula. Osoo na faana illee haasawanii buloo kiman godha.
garuu keessi koo baay'ee na jeeqamee jira. Hiriyoota koo warri wajjin guddanne bulmaata godhatee jireenya gaarii jiraata. Warri ilmoo argatanis jiru. Ani garuu dhiira akka qoricha kosootti natti hadhaahee na jibbisiise. Waaqas galanni haa ga'u qabeenya soradhee jira. Garuu bulmaata yookaan bultii godhachuu dadhabuu kootu baay'ee na gaddisiisa. Walumaa galatti jaalallis laphee koo keessatti hin uumamne natti fakkaata. Ani ganamaanan isa laphee koo keessatti jaalalli maseena ta'e. Garuu cal'istuu fi amala qabaachuu koo warri na beekanii fi ollaa kiyyaa dhugaa naaf ba'u. Nama faana itti siqee jiraachuuf akka lapheen koo amanamaa hin taane nan beeka. Mee furmaatni koo maaluma laata? Akkanatti jiraachuun koo keessi koo nagadda. Namattis dabalamuufis lapheen koo amanamtuu akka hin taane ufan beeka. Anis kunoo akkanatti umrii koo lafatti fixe. Hiriyoota koo ati nama gaariidha. Nama gammadee jiraatudha. Yeroo naan jedhu isaan gaarummaa koo natti himaniyyuu an keessa kootti gammachuu naaf hin kennu. Qabeenya ani qabu illee anaaf gammachuu naa kennaa hin jiru. Anis maalifan laata keessi garaa koo akkasitti kan hidhame isiniin jedha. Akkasuma illee yaada keessan naaf qooda. Tarii yaadni keessan na fayyaduu danda'a. Homa tokko dhiirri hunduu namtichuma sanatti fakkaata. Keessi koo jaalalaaf qophaa'aa miti. Garuu jaalachuu barbaada. Heerumuu barbaada. Ilmoo dhaluu barbaada. Garuu keessi koo waan kana hunda gochuudhaaf qophaa'ummaa hin qabu. Yeroo hundaa wanti ijoollummaa kootiin dabarse keessa kootti deddeebi'ee na jeeqa. Maaloo yaada keessan naaf kennaa. Gorsa yoo qabaattan na gorsaa. Gorsi keessan tarii na fayyaduu mala. Obboleettii teessan tan yeroof maqaa isii isinitti himachuu hin barbaanne biyya Kuweet. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya xalayaa asoosama gabaabduu obboleettiin teenanuuf ergite kanarraa barumsa guddaa akka argattan abdii guutuu qaba. Ammallee deebitanii waan obboleettii teena irra ga'e kana obboleettiin teena tuni yaada keessan naaf qoodaa waan isiniin jetteef rakkoo kana keessaa akka baatu waan isinitti fakkaate muuxannoo gama kanaan qabdan irratti yaada keessan kennaafi. Daawwattoota keenyaa kabajamoo sagantaan keenyaa guyyaarraa kanaan goolaba. Sagantaa birootiin boru hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Qophii kana qopheessuudhaan kan isin faana ture Antolchaa Huseeni. Yoo sagantaan keenya kun isinitti tole hiriyoota keessaniif dabarsaa. YouTube channel keenyas subscribe godhadhaa.